gujjahat antana gujjaa gammachuudha kan barattoota diin islaamaa baratanii fi jannaa gammadan gammachuu diin rabbii baratan eenyu isin daangeessa ibsachuu gammachuu yaa barattoota markaza Hamdaa Boostii Islaam markaza nurul yaqiin kaaboo gammachuun gujjahat antana barattoonni markaza nurul yaqiin gujjaa seena qabeessa jireenya isaanii keessatti argana gaheen janna kunnoo biyya isaaniin jiran biyya ambaa jirana achiin carraaqachaa achiin dalagachaa asiinis barachaa diinawwa duniyaa lachuurraa faayidawaa jiran janna kunnoo gujjaa ayba isaaniiti akkana gaaboo fiti jannaan fiddee akhbilanaa minal markazi wal ustaazii sinjee san dhageenyeen jedha boreefuun tana markazirraa markazin isaanii markazin nurul yaqiin ustaaziin isaanii ustaaz Abu Hurayraa akkana gaaboo haddis walaa harajaan sinjee kaaboo janna barattoonni markaza nurul yaqiin gujjaa seena qabeessa jireenya keessan keessatti argatana hin jetture aboo gammachuun teessan tan hadhaan tana yoomuu taanaan hin dagatamtu jechuudhaan dubbata jaa ustaaza keenya Abu Hurayraa wallah dhugaa rabbii sanis jaallanna baradhaas nu jettee hamilanatti goota awwala waa hunda duraa rabbii keenyaaf galata galchina rabbii tunnoo filaaffisattiin islaam barachuu alhamdulillah alfa marra atis yaa ustaaza keenya gammadii jiraadhu abshir laa tahzani jazaaka jannatul firdawsiin siif haa kafalu jechuudhaan barattoonni markaza nurul yaqiin ustaaza isaanii ustaaz Abu Hurayraa sheek nuuraatiif du'a ajaa'ibaa tan godhanii fi jannaa yaa khaaliqa hijaa hingartu boojanna gammachuu isaaniirraa walaq jedhaa sagalees dhageessa mindiisu ajaa'ibaa firfirsi alaabaa markaza kanaatti haa wal geessu janna gatuu markazaati akkana gaaboo kunnoo firfirseen sinjeetti fufi aboo kontiinuu janna moosa maal jettaan sinjaa ittiin jira abshir sudaan qabaatiin gaa gujjaa seena qabeessa barattoota markaza nurul yaqiin እንኳን አደረሳችሁን ይላል የተማሪዎቹ መርከዝ ኑሩል ያቂን ዛሬ ነው ቀኑ ደስ የሚል ቀን ለየት ያለ ቀን ነው ስትማሩ ጎበዝ ስትመረቁ ደስታ የነሱ ፊት ራሱ ፈገግ ይላል ስለዚህ ወደፊት ብቻ ቀደም ይላል የናንተ ኡስታዙ አቡ ሁረይራ የተማረ ሰው ሁሉ ጊዜ ኢስ ሪስፔክት ነው ስለዚህ ተናፍ ገመቹን ኢሳኒ ጉጃ እናንተና ተንድሪ ወልአዳ اليوم يومكم يا طلاب مركز نورul yaqiin يقول أستاذ أبو هريرة ويوم تفوقكم إلى الأمام ولا تتوقفوا يقول أستاذكم اليوم يا طلابي ويوم الذي تمنيتم يوم النجاح ويوم التفوق إذا لم نجد طريق النجاح فعلينا أن نبتكره لا يحتوي قاموس النجاح على كلمة ولكن الإخلاص سبعة أشعار النجاح في العمل أعشق النجاح ولذلك نسعى إليه دائما وأحلى ما فيه أننا نصارع دائما كل نجاح حققناه إلى السجود شكرا لله سبحانه وتعالى يا خالق hijaa My Allah brings the best of everything and countless blessing on you and the people around you as you celebrate Quran. Amen. Congratulations on such a beautiful day. I pray that Allah will fill you with the best of iman. This day happy day for my student. My student in this day is very happy and I am very happy. Say Ustaz Abu Hurayraa. Kaabo janna hikdura igappan sagantaa bareedduu boom.